walaloo karaa baaraa jedheetiin jammara adaamarraa kore hargiisa dhaqeera sumaaleen achitti gurra sirraa cira dhiitichoo fi boksii hin gaafatin bira achitti argita maarree marmarii aboo fayyaa qabdaa meenutti as gori kuni oromoodha ka fakkaatu horii. akkasuma buunee deemne hargiisa keessa homa takkaan qabnu barikiisa keessa nyaatas nu nyaachisaa bishaanis nu baasa waa afaan hin beeku harkaan agarsiisa yoo takka dubbatu imimmaan gadhiisaa ormi siin rifatu si fattashakiisa achitti waan fedhe godhee si doorsisa. akkasuma kunneela isaanutiin dhufnee yeroo nu dhufnellee yeroo qadaa keessa ummanni ol ka'ee walitti fiffiisa ammaaluma jedhee sharaa jala ciisa tan himuun hin taatu meenumarraa dhiisaa bariisa yoo jedhan hin miicamu baraa kanuma affeelee garatti uf haraa gaafa guyyaa lamaa baasan jala goraa ho'aadha yoo jette ibiddumaa baraa nama humna qabu gara huuraa guraa kun achuma taa'ee ija of qonforaa osoo dhufuu baadhee jedhee tafakkuraa waahee karaa kanaa meenatti as goraa baay'ee momokkoraa.